qorannoon guyyoota 25 fi walakkaa fudhate kun qorannoo koonyaa onaa bichuutti qoratameedha. Qorannoon kun akka tasaa manaa bahee achi buuteen isaa miila bakarwaaree kan ta'e qorannoo obbo Abarraa Dammasaati. Poolisoonni dhimma achi buuteen isaa dhabamuu Abarraa Dammasaa akka qorataniif ajajamanis guyyoota 320f yakka baay'ee walxaxaa ta'e kana kan isaan qorachuu jalqabanii. Yeroodhaaf namoota hin beekamneen ajjeefamuudhaan qabeenyi isaas hattoota hin beekamneen saamamuun isaa dhaga'amee guyyaa 8ffaa isaatti poolisoonni dhimma kana akka qorataniif kan ajajamanii. Abarraa Dammasaa gaafa 10 koonyaa onaa bichuutii bahee osoo hin deebiin hafuus qorannoon kan eegale garuu guyyoota 8 booda. Maaliif hanga kana ture? Kun ammoo odeeffannoon bubbulee alaa'uu fi wayitamummaan isaa akka laafu taasiseera. Garuu immoo duulli waan baheef gootuma akka jedhan yeroodhaaf odeeffannoon usossiidhaan daddarbee haarummaan yookaan wayitamummaan isaa hafuus poolisoonni garuu ammatti odeeffannoo dheedhii isaa ta'uu bilchaataa ni barbaadu. Amma gingilchanii odeeffannoo dheedhii fi bilchaataa adda baasanitti. Qorannoon jalqabaa odeeffannoon kun osoo hin alaayin maaliif poolisoonni hin qaqqabne kan jedhu shakkuurraa eegalee hanga keektoon garagaraa argamutti tumaffaam. Garuu immoo wanti poolisootaa qorannoof dhufan shakkii keessa galchee onaa bichuu naannoo Abarraa Dammasaa jiraaturraa gaashaa yookaan wanta shanii achi malee sanaa as waajirri poolisii waan hin jirreef dhimmi kun bookee gurra arbaa seenti ta'ee laa jedhanii qorattoonni yaadaan kuffisuu jalqabanii. Dubbiin osuma kanaan jiru achi buuteen isaa kan dhabame Abarraa Dammasaa yeroo hedduu onaa bichuutii ka'ee ona gullallee yookaan immoo shaggar gara gadiitti deddeebi'ee guyyaa hojiin alaa akka booka dhugutu ollaarraa qorattootatti odeeffame. Kun ammoo ka'umsa dubbii jabaadha. Maatii fi haati warraan obbo Abarraa Dammasaa tarii garuma ona gullallee ture amma yookaan booda yookaan immoo har'aa fi boruu dhufaa osoo jedhanuu guyyoonni 3 darbanii. Dubbiin biraa immoo obbo Abarraan manaa bahee osoo hin deebi'in erga afee booda guyyoota 3ffaatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen halkan qixxee qabeenya obbo Abarraa Dammasaa saamamuudha. Obbo Abarraan akkuma amaleeffatee har'a yookaan boruu dhufa jettee haati warraasaa osoo eegduu obbo Abarraan dhadhaa ibidda buute ta'ee hafe. Haati warraan obbo Abarraa Dammasaas erga halkan walakkaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen qe'een isaanii saamamee ganama barii ka'anii lubbuu isaaniif jecha kara maatii isaaniitti baqatanii. Ammas dhimmi biraa poolisootatti yaaddoo fi gaafii guddaa uume. Obbo Abarraa Dammasaan bahee achumaan hafuu fi qe'ee fi qabeenyi isaa halkan walakkaa namoota hin beekamneen saamamuu poolisootatti kan himan yookaan immoo kan iyyatan haadha warraa obbo Abarraa Dammasaa osoo hin taane hollaadha. Kun immoo dhabamuu obbo Abarraadhaaf haadhuma warraa isaaniillee ni shakkisiise. Dhimmoonni kunneen daran ulfaatoo fi walxaxoo ta'uudhaan poolisoota danqos ammatti odeeffannoon dhimma baasuu yookaan immoo nama coru argamuu baatus isaan garuu eegee qeerransaa hin qabanii qaban ammoo akka jedhan sana qorannoo isaaniitti fufanii. Poolisoonni odeeffannoo akeektuu sirrummaa fi gurra namaatti ulfaatu argachuu baatanillee dhabamuun Abarraa Dammasaa onaa bichuu hanga gullalleetti odeeffamaa jira. Dubbiin ijoo achi buuteen isaa dhabamuu Abarraa Dammasaa dhageessanii jedhu garanaa garasii heddumminaan suutuma suutaan wanta 5 hanga 10 fagaatee odeeffamuu jalqabe. Garuu immoo namuu eenyuun eessattii fi akkamitti kan jedhu fala hin dha'u. Maatiin garuu eker dubbiftuu deemuudhaaf beellama qabataniiru. Obbo Abarraan gaessa namaatiin onaa bichuutii hanga ona gullalleetti
maqaan isaa alaamanatti gaara xuuxxootti ol ba'ee mul'ateera. Ni qotataa qonnaan bulaa cimaadhaa, ni horsiisaa abbaa karraatii, kumas gatee tokko qalee garaacha suffateera. Boolla qotanii sirriitti axanxalanii aannan itti elmanii hangasa dhoksutti keessa dhaabbateera. Gaafa goojee ammoo homtuu isa fuuldura hin kaachisu abbaa fardaatiin. Namni jabaatee isa dura kaachise immoo akka tasaa inni darbatee waraannaan kooraa keessan taa'u irraa kuffisa. Namni goojeetti waraanamee fardarraa kufee du'ee gumaa hin qabuuf malee abarraan fardarraa kuffisee fardaaf kooraa duwwaas galchee beeka. Garuu immoo mana dhugaatiitti deddeebi'uun Abarraa Dammasaa mudoosaatiin. Oromoonni onaaf bichuullee gameessa dhiiraa kana jajanii dhumarratti kaan malkii kaan ammoo qalbii dhoowwataa egaa maal godhuree jedhu. Hundumarra immoo obbo Abarraa biratti loon iddoo guddaa qabu. Gameessi garanaa garasii dhaluu kan dhaluudhaaf foolatu, farasoowwan goorana keessaa asiif achii mar'atan, kormi garanaa garasii bokkisu, fardeen cidhoo asii fi achii walitti laakan, korbeeyyii waxaxeen kiphee walitti bu'uun adda walitti jabeeffatan qeen obbo Abarraa Dammasaa muuziqaa meeshaalee hundaan guutame taasisaniiru. Walinkurri loonii qeen obbo Abarraa foolii gammachuutiin alaalaa nama sooru. Dallaan garmalee ol dheeratanii dalleeffaman mana mooraa keessatti gombobee jiruuf ayyaantummaa guddaa uumeera. Horiin mooraa muddanii dallaatti daatanii ciisanii alala guuran kanneen garanaa garasii walarraaban ayyaantummaa qe'ee isaanii mul'isu. Samaan dhadhaa fi muraan dammaa mana isaaniitii sareetu eegeen kenna. Abarraan gaafa akka tasaa dafanii ona gullalleetii deebi'an horiin hunduu galuu isaanii to'atanii foolii horii isaaniitiin erga sugamanii booda gara ilfinyii isaanii seenanii nyaatanii dhuganii aannan isaanii areerrachaa geeraru. Quuqaa fi quuqama isaanii geerarsaan baafatanii cinaacha isaanii lafaan ga'u. Kan shimalli koo cabee arooressa nabdadhu, kan boorri koo dannabsee ani daalee yaabbadhu jedhee shakkaa turullee boora koosin gurgurree ittuun shaanqoo bitadhe irra taa'in dhaadadhe jedheen itti koore kaafoon maddiina qoore kaa dallaa kee diiguuf miti hancabbiit keessaan marge hancabsa keetiif miti dadhabbii keetan arge daalacha goodaa kaatu eegeen tamsa'ee bade ilma maqaa abbaaf yaadu qalbiin tamsa'ee bade qabsaa duriifammaa guddaa gaachana sabaa Oromoon suma qabaa sabni koosuma qabaa jedhanii gadoo laphee isaanii keessatti wal kuuse afaan saaquun. Dilbiiwwan obbo Abarraa Dammasaa halkan qixxee yoo mooraa isaanii keessaa yaafaman, yoo huccuun obbo Abarraa inni kittii fi sarkii hundi yoo saamamuu namni tokkollee dhaga'uu dhabuudha. Garuu immoo haati warraan obbo Abarraa Dammasaa aaddee Lillii Birraa yoo horii yaafatanii fi uffannaan abbaa warraa isaanii inni gaafa kittii fi sarkii hundi yoo fudhatamuu dhageessus lubbuu ishiif jecha ximbaan jennee. Aaddee Lillii Birraan yoo qeen guutuun saamamuu homaa gochuu hin dandeenye. Subii ka'anii iyyanii ollaa dhageessisanii lubbuu kootiif wabii hin qabu jedhanii gara warra ofiitti baqatanii. Qeen dur as gori jedhu erga Aaddee Lillii Birraan balbala manaa cuftee harka ulaallooftee seensiftee danqaraan ulaa yookaan balbala alaas danqartee deemtee booda simbirrillee qe'ee sanarra wurjechuu ni dhiifte. Guyyuma sana ture
kan ollaan horii ganamaa aaddee Lillii Birraan foonaa keessaa gara badheetti yaafaman yoo galgala iddoo garaa isaanii oolanii galan karra cufaatti dhufanii durin jirreen isaan mudannaan yoo karra dhaabbatanii mar'atan ollaan dhagaanii yoo dhufan qeenona fakkaachuu isaatiin ollaan atattamaan ka'anii lafa waantaa shanii olii deemanii waan ta'e hundumaa waajjira poolisiitti gabaasanii. Poolisoonni qorannoo kanaaf ergamanis akkasiin ona gullalleetii ka'anii ona abbichuutti dhufanii yoo poolisoonni dhufan ulaan manaa fi alaa cufamee qeenis guyyuma afuritti onee isaan eegee qeen guddaan ayyaantummaa guddaa qabu waan namni kumaa kitilli keessaa dhume fakkaateera. Poolisoonni kunneen ulaawwan lamaan danqarsamee huraan ilaalanii illee bakka aaddee Lillii Birraan hin jirretti balbala bananii ilaaluudhaaf seera isaan ajaju dhabanii. Kanaaf furmaanni jiru ganda aaddee Lillii Birraan itti baqatan deemanii iyyafatanii aaddee Lillii Birraa fidanii dhufuudhaan. Poolisoonnii fi ollaan aaddee Lillii Birraa yoo ganda isaanitti baqatan dhaqanii waamsisan fuula aaddee Lillii irraa kan mul'atu gadda osoo hin taane naasuudhaan maaliif ta'a laata? Aaddee Lilliin abbaa warraa isaanii garmalee jaalatan achi buuteen isaanii dhabamee guyyoonni 4 darbus qeen isaan ol jedhanii gad jedhanii dhaabbatan bultiin isaan halkanii fi guyyaa ifaajjanii fidan yoo saamamuu gaddamoo naasuutu fuula namaarraa mul'atan. Ammas gaafii fi shakkii guddaa poolisoota mudateedha. Fuulli aaddee Lillii yoo dubbifamu dhimma kana osoo namuu kaasuu baatee waan jedhu fakkaata. Ta'us garuu karaa faallaadhaan fuulli aaddee Lillii ergaa lamaa keekee. Inni jalqabaa aaddee Lilliin waan dubbachuu barbaaddu tokko waan qabdu yookaan gadoo wayii keessa ishii jiraatee dhimma kanarratti wanta dhoksuu barbaadde wayii waan qabdu ishii fakkeesse. Poolisoonni dhimma kana akka qorataniif ergaman akkuma salphaatti ragaa argannaan dhufanillee ammas odeeffannoo nama coru tokkollee ni dhabanii. Aaddee Lilliin wanjaloota abbaa warraa ishee fi qabeenya isaan irratti raawwatamee keessaa waan harka qabdu fakkaatti. Kun immoo akkamitti ta'a? Fuulli ishee akka dubbatetti aaddee Lilliin dhimmi kun hundi akka seeraan qoratamuufiif osoo hin taane dhimmi kun isiniyyuu in ilaallatu keessaa baatii gara mana keessanitti galaa waan jedhu fakkaatti. Aaddee Lilliin gaaf poolisoonni furiitti darbanii gaafiidhaan afaan ishee gogsan suutaan morma ishee gadi dachaaftee ija lafa jalaatiin afaan ishee saaqqattee ijaan bitaa fi mirga ishee suutaan mimil'achaa ammatti wanti nan isinitti himu yoo jiraate attoonni kunneen akkamittiin karaa kamiin gara mooraa keenyaa akka seenan hin beeku. Garuu loon keenya keessaa horii 9 filatanii yoo baafatan gurri koo dhagayeera. Yoo isaan horii keenya keessaa kan barbaadan filatan horiin warri afan asiifachi yoo walin kuran sirriitti dhagayeera. Garuu immoo lubbuu koof jecha ximximbaa jechuun sodaadhee ba'ee ilaaluufillee sagalee saamtota kanneenii adda baasuuf yaaleerasiim. Garuu immoo didicha kottee namaa fi loonii malee sagaleen tokkollee natti hin dhaga'amne. Qe'een keenya osoo hin saamamiin dura yoo abbaan warraa koo abarraan ganamaan manaa ba'uu eessa akka deemuuf qophaa'e natti hin himne. Garuu immoo uffata isaa yoo kittii uffatu kan aadaa uffatee
ba'uu qofan argee jette. Hundarrammoo abbaan warraa koo yoo manaa ba'uu waan isa mufachiise tokkollee hin qabu. Inumaayyuu yoo manaa ba'uu fuulli isaa gammadaa ture. Yoo inni manaa ba'uu wanti hin beeku yoo jiraate akkuma yeroo kaanii shaggar ba'uusaa qofaadha jette. Aaddee Lillii Birraan akkanaa jettuyyuu malee gaafii nama shakkisiisu lamaaf deebii kennuun dirqama ishii ture. Inni jalqabaa abbaan warraa ishee obbo Abarraa Dammasaa tarii dubartii biraa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu isaa wanti beektu yoo jiraatee fi nama biraa wajjin kanaan duraa wal dhabdee yookaan gadoo wayii yoo qabaate kan jedhudha. Gidduu kanatti aaddee Lilliin Abarraan kanaan duraa nama Finfinnee jiraatu tokko waliin wal dhabdee wayii akka qabuu fi wal dhabdee uumame kanammoo mana murtiitti geeffachuun itti murteessifachuu isaa nan beekaa jette aaddee Lilliin. Kan kanarraa hafe garuu waan ani beeku tokkollee hin jiru. Garuu immoo gurra abbaadhaaf horma jedhu mitiiree jechuun haasaa osoo haasa'uu hin barbaanne mormaa walitti dubbachaa jirtu xumuruudhaaf arraba ishii mimmi'eeffatte. Qorattoonni barbaadanii fi kan aaddee Lilliin hanga ammaatti malaa fi faladhaan baay'uma nama coruu baatullee yaadonni aaddee Lilliin boodarra kennite inni dubartii wayii wajjin walitti dhufeenya qaba ture jedhuu fi wal dhabdeenni nama waliin qabu hanga tokko daandii qorannoo akeekuu danda'a jechuun akka yaada ka'umsaatti erga qabatanii booda dubartii kana gaafii afaaniin gogsuurra immoo osoo gara mana ishii deemnee faanallee dhoofnee waa dabalanna jedhanii aaddee Lillii fudhatanii gara ona abbichuutti qajeelanii. Imala wanta shanii booda qe'ee akkuma ishiin cuftee deemtetti jiru yoo bansiisanii seenan loon fudhatamanii alaa mooraa keessaas ta'ee mana keessaa wanti saamamee tokkollee hin jiru. Garuu immoo uffanni Abarraa inni kittii fi sarkiinis homtuu osoo nafiin fudhatameera. Amma immoo gaafii biraatu sammuu qorottootaa fi ollaa keessatti uumame. Saamtonni kunneen erga saamichaaf dhufanii loon mooraa guutanii jiran hundumaa maafoffatanii deemuu akka dadhabanii fi uffannaa isaa irratti immoo maaf xiyyeeffataniidha. Dubbii walxaxaa kana keessa dhaabbatanii ammas Abarraan dhuguma ajjeefame moo waa isaa arsinaan yeroodhaaf aarii jalaa miliqe moo maaliidhaa kan jedhu gaafii ta'ullee saamtonni kunneen loon amma sanaa mooraadhaa yaafatanii bahan haaloo wayii ba'uudhaaf immoo yeroof horii dhoksanii booda maallaqa nuuf kennaa ni deebifnaa jechuufi laa. Kunis gaafii biraa sammuu namaa yaada keessa galchuudhaan ammattis ta'uu baatu olee bulee faannis dhaamee warri loonii fi uffannaa kittiif sarkii obbo Abarraa Dammasaa fudhatan qabamuun isaanii hin oolu jechuun poolisoonni yaada aaddee Lillii dhiisanii kallattii yaada isaanii jijjiiruu barbaadaniin namoota ollaa sana jiraatan irraa akka odeeffatanii hubatanitti caakkaa ganda isaanii jiru tokko keessaa reenfi nama wayii bineensaan nyaatamee argamee ture. Kun yoo maali laatam? Kutaan lammaffaan qorannoo guyyoota 320 fudhatee kan obbo Abarraa Dammasaa itti fufame.